ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል። ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው ለዚህ ህዝብና ለዚህ ፓርቲ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبر زينم بوم إلال وديفنو وقتها ساعتي سايقاتي قبنة سيمبرانغو اتفوفني جرا أكوبي كمكا وديسا كينا ديبو سيني غباسا جرا إرد ديبني سينو بچيسا جرا مالف جنان وديفنو كينا وقتها ساعتي سايقاتي كان الدنيا كان جروان هندا سيمبرانغو بيكمنا أما وديفنو جرو غارفنا أكسوما أولا غلاناتي والقباتي موتوما إتوبيا أكسوما موتوما إلترافي Tigraay jidduu geggeeffamaa jiru wal qabatee sadarkaan isteeppiin dhawaataan ossiqaa deemaa jechuudha. Xalayaan banaa Tigraay irraa gara muummee ministeera kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Aliitiitti barraa'ee jira. Xalayaan kun ammoo akeekkachiisa garaagaraa of keessaa qaba. Xalayaa kanaaf hanga ammaatitti muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed deebii tokkollee hin kenninee jechuudha. Gama biraatiin dubbii fuutii waan nama yaadachiiftii jira. Yeroo tokko Dabratsiyoon fa'aatii cichanii murteessanii jiran. Waraana labsuudhaaf ummata Tigraay lammaffaa harka qullaa osoo meeshaa waraanaa gahaa hin qabne, osoo mallaqa gahaa hin qabne, osoo gaaza gahaa hin qabne, osoo humna waraanaa gahaa hin qabne lolatti seenanii ummata Tigraayis ofii isaanis hawwolee Tigraayis aarsaa kafalchiisuudhaaf murteessee jira jechuudha Dabratsiyoon. Guyyaa kaleessa marii hawaasa wajjin godhamaa jiru dachii Tigraay hundarra babal'atee jira. Uummanni garuu nagaa barbaanna lolan barbaannu waan kanarraa dhaabaa jedhanii kadhachaa jiru jechuudha. Isa kanaan wal qabatee Dabratsiyoon nixfuu wayi nixfaa isa Mangistuun Hayilemaariyaam jedhe san hin banna yookaan hin balleessina jecha jedhu san irra deebi'ee daggamee jira jechuudha Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Maaliif jennaan jecha kana Dabratsiyoon nixfuu wayi nixfaa Mangistuu Hayilemaariyaam san irra deebi'ee daggamee jira jechuudha. Mee viidiyoo kana dhageeffadhaa. Jechi kuni waggoota dheeraa waggaa 17 dura Mangistuu Hayilemaariyaam kan dubbateedha. Waggaa 17 osoo hin taane waggaa 40 ol dabree jira. Jecha kana kan Mangistuu Hayilemaariyaam dubbate Dabratsiyoon guyyaa kaleessa irra deebi'ee nixfuu wayi nixfaa isa jedhudha. Dhageeffadhaa mee jecha Mangistuu Hayilemaariyaam kana Dabratsiyoontu guyyaa kaleessa dubbate. Kanaafuu wayyaaneen akkuma jette Dr. Abiy 4 kiiloo kaasuun hin baafnaa jetteerti. Lola siin jalqabna jettee jirti. Nixfuu wayi nixfaa Mangistuu Hayilemaariyaam Dabratsiyoon irra deebi'ee daggamee jira. Mee jecha Mangistuu Hayilemaariyaam kana dhageeffadhaa. Maaliif jennaan waa jechuu waa si yaadachiisa waan ta'eef viidiyoo kana dhageeffadhaa mee. Maatii keenya ta'uun irraanfatina. YouTube's, TikTok's, Facebook's follow nu tolcha. Odeeffannoo waqtaawaa addunyaas jala buunee isin biraan geenna. Nu faana ta'a viidiyoo kanaa fi footoo kanneen wajjin yeroo gaarii. ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል። ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው ለዚህ ህዝብና ለዚህ ፓርቲ የሚያቀርበው። ይሄ አደገኛ ፎርስ ነው፣ በፍጥነት መጥፋት አለበት ጓዶች። እስካሁን ድረስ በዚህ አቅጣጫ ብዙ ትግል ተደርጓል ብንልም ቅሉ ከጉዳዩ አሳሳቢነትና ከነኚህ ወገኖች መሰሪ አቋም አንጻር አቤታዊ ሰራዊታችን ከህዝብ እንዳልተወለደና የህዝብ ወገን እንዳልሆነ ሁሉ ይሄንን ገበሬ እየሞተ ባለመሬት እንዳላደረገ ሁሉ እየለመነ ብስኩትና ዱቄት እንደማያድል ሁሉ ዛሬ በአክሱም በአድዋ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ራሱ ገበሬው እንዳንበጣ ተሰባስቦ